Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii ilmaan Oromoo qaaliwwanii fi gaggaaraawwan idila addunyaa irratti argamtanii baga nagaa taatanii Oroopis sa'aatii amma jirtu tana keessaan isin gahatee ammas nagaa ofiitii furmaata kadhuma hin qabne keessa isin jiraachuu isiniin jira obboleeyyuu tiyya. Inshallah maal qabattee nu dhuftee hin jenne. Wanti qabadhee isinii dhufe akkuma arginu miidiyaa kanarratti miidiyaa kanarra waan deemaa jiru hundi keenyaa yoo argaa jirra dhagahaa jirra jechuudha. Sila kana ta'eef isa kanarraa dubbachuun dirqamatti ta'e gizima hunda cabbisaatuma keessoo keenyatti nyaachuu irra wanta tokko yoo baafatanii afaan garaa ofii keessaa baafatan keessi namaallee nagaa nama argata jechuudha. Isa kana ta'eef wanti an dubbachuu jedhu yoo argitanii jiraattan guutuuba gubbaatti viidiyoo galgala kana asliin lallakkise argitanii jirtanii isa sanarraa dubbachuu hidha jechuudha. Akka obbolummaatitti gorsaa fi hanga beeku tokko hanga wallaala kiyyaa irratti jechuudha. Wallaala kiyyaatiin waan natti dhagamee fi yaada qabu ibsachuu barbaada. Sila kana ta'eef obboleeyyan teessa shamarranii qaqqaaliwwanii fi gaggaariiwwan nuti uffata adiidha. Uffanni adiin yoo miiccanii jedhan hin bareeda, yoo lafa bu'ee jedhe ammoo hin xuraaya. Nu waan akkasiisanii akka killee lukkuuti jechuudha. Lafa dhoofnu hin cabna. Sila kana ta'eef waa hundatu hin tolu jechuudha. Rabbiin rahmata nuuf haa godhu malee kanuma ta'eef obboleeyyuu tiyya jaalala jettanii jaalala jettaniituma maqaa haadha keessanii abbaa keessanii maqaa gosaa maqaa biyyaa ka nyaattaniif jechuudha. Nama tokko yookiin xannacha tokkochatu foon mara ajeessaa jedhan amma nu hundatu walitti qabamaara. Nama waan san keessa hin jirre nama waan guyyaa takka waan akkasii dalagee hin jirretu itti dabalamee arrafamaara. Dhalaa biyya Arabaa dhalaa biyya Arabaa duraan dursee dhalaa jechuun dhalaan ka fardaati. Dhalaan hin jenna warri dhiiraa. Dhalaa isin maalirraa dhalattan? Dhalaa ka jettanii dhalama sanarraa dhalattan. Namni obboleettii qabu, namni haadha qabu, namni intala argachuu jedhu, namni haadha manaa fuudhu fedhu of sattaraa wal sattara jechuudha. Obboleeyyan ta'e warri dhiiraatis warri nama tokko waan tokko caafii qabattanii ittiin gabbaatanii nu hunda nu arrabsitan isin gaha nu dhiisaa jiraachuu nu dhugina dhalachuu keenyatti of nu jibbisiisina of jibbutti jira. Hangama kiyyaan of jibbutti jira wallaahi odoo dhalachuun keenyatti hafee jira wallaahi. Maaliif yoo waan akkanaa kan argu hoggama dheeraa irraa ima argina. Dharra qohi borurra ittaan jineetuma irra tarra garuu bira dabarsaa jirti. Akkamitti isin nuti warri shamarranii akkamitti nama tokko irraa fakkeenya nama tokko hin godhan. Nama tokko arrabsanii boru anallee maaf arrabsanii hin jenne haga nama tokko jala fiinnee harka nama sanii dhoofu. Hayyee nama sun dogongora sheexan itti oofe itti seene isinoo warri jala deemtanii harka dhooftani. Obboleeyyan tiyya addunyaa tun xiqqoodha gabaabduudha. Akiraa haa yaadannu. Addunyaan fixeessa ganamaati. Akiraa haa yaadannu. Amantii feete hordofi. Kiristaana ta'e, Islaama ta'e, waan feete ta'e, waaqeffataa ta'e namni addunyaa kanarra taa'u hin jiru jechuudha. Hunduu inuma deemna addunyaa kanarra. Maaliif of yaadanne? Maaliif biyyaa baanee maaf yaadanne? Kaayyoo biyyaa baaneef maa wallaalla? Keessaafuu argaa dhiira biyya Arabaa wallaahi argaa dhiira biyya Arabaa warri nagaa qabdan dhiifama. Maaliif maalisaatiif irraa jaalala maaltu irraa isin qabee isin jaalachisiiseetiin ijaazaa itti buutanii kaasanii booddee waasii isin waamsisa. Wanti itti hidhattanii waasii inni isin waamsisu maali? Maaf itti hidhattan jalqabu dura? Nama janajjanuun jira janajjani. Uffataan tokko fadhu yeroo uffata tokkoftu. Meeshaan yoo sitti badhate san keessa meeshaan si jalaa dhuma meeshaan dhiqadhu ittiin dalaga. Saniin gara kaan si jaaladha jettee maalummatii isaa beektee si jaaladha jettee kaatee si sobee si waamee kana sirra dalagee
lubbuu tantee dhabsiisu jira. Anu biyyattiin sun allaa alam dhaabattee hin deemti jedhee hin yaadu gama kiyya. Maaliif ija kamii ol gadi baatee deemti akkamitti deemti? Aboora biraa uummata isin haa godhu wallaahi. Warra waan badii kana dalagu Rabbi isin haa balleessu. Maqaa nu balleessitaniirtan badaa isin jala maaliin. Deebi'eellaan malee warri dhiiraa dhalaa biyya Arabaa yoo jettan Dubaay, Kuweetii, Madrii jettan dhaabaan irraa kan akkasii dhala yoo jettan jedha bakka maqaa nu balleessina. Ka waan kana dalagu nama tokkocha. Laakiin ka walitti qabamee arrafamu nama dhibba. Sababni isaa maaliif meeshi? Isin yoo gabbaataniitiin nu saalfatan kana dhala nuun jettan kan ka biyyaa hoo ka biyya jiru maal haa jedhu. Obboleessa miidiyaa irraa qabna, obboleettiitu miidiyaa irra nu jira, abbatu miidiyaa irraa nu argaa. Alaa'aniin keenya hundi miidiyaa fayyadama hin argan. Anallee tanagaa qabdu akkasuma anta biraallee tanagaa qabdu intalli tiyyaallee akkasuma jedha abbaan keenya. Sira kana ta'eef obboleeyyan keenya walaasattaru. Warri dhiiraa warri waan kana gallakkiftan amaanaa rabbi isinitti haa ta'u wassattaraa. Rabbillee wassattaraa jedhe. Eebii isaa irraa dhigee ati eebii isaa himaarta malee wallaahi si abbaan wanta kana gayyaaftan ijoolleen warri dhiiraa jechuudha. Warri kana jettan odoo keessaan nama san dhaxxanii gorsitanii. Nun arrabsinaa nu haadha keessanii obboleetti keessanii intala keessanii haadha manaa keessan ta'uuf deemna. Sababa nama tokkootiif jettanii nama hunda walitti qabdanii nun arrabsinaa isinis warra shamarranii adabadhaa. Waan biyyaa baataniif beekaa. Saniyyuu dhiira biyya Arabaa dhugaa jechuuf hin janajjaninaayyuu maal isaatiisa janajjantan. Akkuma isin garbummaa keessa jirtan inni illee garbummaa keessa jira. Ka biyyaallee ka maaltu maali saneen sanuma. Harree garaan jalli walii jettee Oromoo yoo mammaattu jaleen saneen sanuma. Wanti garaagarummaatu isaan qaban hin jiru jechuudha. Sadee kana ta'ee fi obboleeyyan tiyya waan biyyaa baaneef haa beeknu. Maaliif biyyaa baane maaltu biyyaa nu baase jennee haa beeknu. Jaalalli kanuma hunda nama maraacheetuma kana hunda namuma fanniseetuma akkana baasee dhiiran nama fidan jedhan alla alamani maaliif hin jedhani kana jaalaluma akkana godheetiin nama fide. Gaafumni lubbuu tiyya giiftii tiyya warqii tiyya siin jedheetiin viidiyoo koolii si bilbilee kaan si bilbilee si janajjaneetiin fuudhee mana ofii fidatu sani ati gaafuma dura jalqabuma haasofsiiftu dirbabatti jaalallis dirbabatti. Parsentii 50% yookiin 25. Maaliif hidhamana yoo gasi jaalatee eegasi fedhee gara maatii keetiitiin halaalaan si jaalatee si fuudhee haadha manaa si godhachuudha. Sun waan jiru bareeda walqaa. Laakiin si janajjanee ati tazinaa dalaguuf itti hidhattu rabbi irratti maal eeggata? Zinaan akka haraama ta'e hin eegbeetta. Zinaa dalaguun haraama hin dhageetta isinin himan. Hayyoonni isin himan, beekaan isin himan, wallaalaan isin himan, guddaa xiqqaan isin himan. Miidiyaa fayyadamaa jirtan dukkana keessa hin jirtan. Akkamitti namni tokko namni yaadu akkami ol ka'ee nama hin beekne tokko bira dhaqee ganaa eebadee na dhiisii eebadee akkasaan godhee hin jira. Rabbi isinii haa araaramu wallaahi akka nama dureetitti jechuudha. Maqaan hin balleessinaa warri waan akkanaa kana dalagdan maqaan hin balleessinaa warri ammoo deebitanii dhalaa biyya Arabaa jettanii walitti nun qabdanillee walitti nun qabinaa. Isii santa waan sangoota maqaa isii qoradhaa ebaluu jedha gadi baasaa isii san himaa malee dhalaa biyya Arabaa jiran kaayyoo qabna waan biyyaa baaneef qabna. Maatii keenya gargaarraa obboleeyyan teenya barsiifna rakkataa qarqaarraa. Sila kana ta'eef walitti qabdanii dhalaa biyya Arabaa jedhaan nun arrabsinaa. Keessaafuu ijoolleen kaaroo jirtan. Dalagaan qabdan isin gagabbaatanii dhalaa jettan. Dhalaan ka fardaati. Dhalaan nun hin jeenaa dhalaan ka fardaati. Dalagama dhabdanii har'aa tana nurraa haasoftanii. Boru ammoo gaafa fuulduree akiraa haga boru akiraa akaakilee abaabilee keetiitti ati wanti har'ati qaattu miidiyaa irratti qaattu kun akkanumatti taa'a. Namni qalbiin namaa sitti cabdee qalbiin namaa sirrifata tokko sitti gammada tokko ammoo sitti rifata. Abaarsi namni sun ati badi ebalu atillee isuma san waliin haga waan zinaa daladdeet atillee namni viidiyoo namaa eebii namaa gadi baasu atis isuma wajjin daladde eebii namaa namni ilaalu atis isuma wajjin daladde wanta isarraa adda jirtu takkan jiru jechuudha. Ati ittiin nagadadhaa akkasiin isin godhaa jedhaa nama sodaachisuun
gorsi obboleettii keeti, gorsi haadha keeti, gorsi haadha manaa keeti, gorsi intala keetiif taati. Yoo keessaan gorsi yoo nama sana ebaluu san beekte warra dhiiraa keessaa wal gorsaa miidiyaa irra wal gorsaa intalli tun ofii warrum jammar isinumatu dura nama qaasaa isinumatu dura nama dhufaa isinumatu dura waa hundallee nama dalaga gaafa geeffatee jedhe hoo gadi baasee isii taatela. Dhugaa isiniin jira ani mucattii tanaan manni jiruu isii balleessee jira baddeessi jiruun isii jechuudha yookiin qalbii isii amma kana godhe viidiyoo isii waraabee gallakkisee boru maal jedhe birriillee irraa nyaata yoo qalbii qabaatte obboleettii dogongorteetta wantan siidhaamu akka tasaa taate yoo dhageette dogongorteetta namni dogongorre hin jiru booda isaa deebi'ee ama birrii ji'aan natti fidii na qallabii na soorii na muudi kee osiin jedhu ta'e wallaa maqaan kee takka bade birrii isan muudin obboleeyyan ta'e waan jaalattan waan isin jiru laalladhaa. Akkanuma nama argitan wajjin hin qaaqina harree wadalaa waliin hin qaaqina kun harree wadalaati ilma namaatiin miti wallaa harree wadalaan beektanii biyya keenya yoo birraan bariitu halalaasaa ruufa keessa fiigu waan akkasiiti wallaa obboleeyyan ta'e ilmaan dhiiraa warri nagaa qabdan isin tunne jechuun warra nagaa dhabe shamarranis warri nagaa qabdan akka nagaa qabdanitti laakiin warri afaan namaa dhabdanii gadi baatanii dhiira bira deemtanii maqaa nu balleessisan. Gizee madura si janajjanee inni lubbuuti ammaa siin jedhu lubbuun isaa isarraa haa cittu isarraa haa baddu maali si beekaa lubbuuti maali kiyya maarree kiyya jedhaa isin janajjan yooma isin janajjanillee ittiin hojjetadhaa sa'aatii keessaniin dabarfadhaa uffataan tokko fadhaa gizee uffata tuskii fa'a qabaattan gizee qorraa kana uffanni tuskii yoo jiraate haala gaarii isin jalaadhuma isa wajjin qaaqa viidiyoon wajjin hin qaaqnaa sanuu qoolmii malee deebiitii yoo inni waan qalbii teessan isin fuudhu isin erge irraa ittiin deebisinaa cufaa dhiisaa. Sila kana ta'eef wamaallee isinitti dheeressuullee barbaadu asumatti dhaaba ofirraa cufaa dhiisaa isin jira obboleeyyan tiyya adaraa rabbi isinitti haa ta'u maqaan hin balleessinaa maqaan hin badee jiraachuu kenna ofitti jibbaarra. Warri bultii qabullee tana keessaa bultiin isaatu hin diigamti. Kabiyya jiru dhalaa biyya arabaan hin jedha kabiyya arabaan waliin jiru dhalaa biyya arabaan hin jedha kenna akka farda sangaa maqaan bahee maqaan bade waan ta'eef amaana rabbi haa ta'u azumaan warri maatii kiyya taatan iddoo takka galatooma subscribe like gochuu hin dagatinaa isinin jedha yoo yaada qabaattan koomentii jalatti barreessaa isinin jedha nagara keessanaa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video isin dheeressuun barbaadu.